Assalamu alaikum. Se'umsa ama namarran se'i. Se'umsa ama namarran barbaadu. Abalu na jibba, abalu kun namtuu natti yaada, abalu kun waan gaarii naa yaadu jettee se'umsa fokkataan seeni. Maaliif ennaan guyyaa tokko namichi tokko bahee mucaasaa dubbisuu bahee deema abbaan. Halkan osoo deemu roobni isa qabee roobni itti roobee bokkaan dhaan tottoree halkan mana mucaasaa gahe. Mana intala isaa gaafa ga'u intaltii abbaa seetii uffata biraa jijjiirtee fi garee uffataa kennitee fi abbaadhaa wajjiniin siree tokkorra ciisan. Abbaan warraa gaafa galu halkan yeroo dabarsee sa'aatii fageessee gale. Gaafa manatti galu haati warraa isaa nama biraa wajjin ciistee jirti. Argitanii haati warraa isaa nama biraa wajjin ciistee jirti. Namni haati warraa nama biraa wajjin ciisuu caalaa dhiira wanti dallansiisu jiru waan ta'eef ajjeesuu barbaade. Nama si wajjin jirtu kan ajjeesuu barbaade guyyaa wayii moo namni wayii gorsee ture. In jarjarin, in sardamin, gaafa waa sitti dhufu adda baafadhuu jedheen. Jarjarsuun waa baay'ee keessatti al-ajalatu min ash-shaytaan ila rasuuli sallallahu alaihi wasallam. Jarjarsuun hin barbaachisu. Yoo waan khayrii irratti ta'e mal, yoo intala heerumsiisuu ta'e mal, yoo daynii namaa ofirraa galchuu irratti ta'e mal, yoo gara salaataatti jarjaruu ta'e mal, yoo gara ifxaaraatti gaafa soomaa oolan jarjaruu ta'e mal, jarjarsuun khayrii hin qabu. Achumaan gorsa saahiba isaa kana yaadatee dhaabbatee uffata gaafa irraa fuudhee ilaalee namni see wajjin ciisteertu abbaa seeti. Akka kanatti Rabbiin salphina abbaadha manaa ofii ajjeesuu irraa isa hambise waan ta'eef Rabbiin Quraana suuratul Hujuraatiin keessatti yaa ayyuhalladhiina aamanuu ijtanibuu kathiiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ismu jedha waan ta'eef se'umsa hamtuurraa lubbuu keenya haa fageessinu. Waa itti jarjaruun hin ta'u adda babbaafachuu qabna. Nagaanaa qabaadhaa.